بسم الله والابن فسكتس هادو أملاك أمين نجني في جلال الواقع سنفا بايتو كبجمتو في جالة تمتوتا ماتي سنكيتو أكم درتن فيا جسني نجني في جلال الواقع يدو في كل تجرتن تسني فيها بايتو أشمار كفون أكم درتن أنا زرع كلن الواقع يفاتو بدو كفون كيسن ونيفا ما يدو كفا قاد لينترا أكت ساتي حالات داداتين فقاد لجيتشودا إفاما أكت دافي جواب يدو فيديو كون كنتريدا ما فانتيجيsaa gad lakkisuu jedheen gad lakkisuu godha jechuudha. Akkuma argaa jirtan rifeensa keenya haala yeroo muraasa keessatti akkamitti akka dheeressuu dandeenyu kun sirreeffachuu dandeenyudha jechuudha. Viidiyoon hojjedhee kan ilaalaa jirtan kaarotii yookiin jiizarii kan jedhamu san isa qulqulleessee haala kanaan bishaan irra godhee jira. Viidiyoo hordofaa jirtan jedhee yaada. Kanaafuu kan barbaachisu kaarotii tokko muuzii akkasumas immoo kan argisan qaba jechuudha. Jira kana akkasumas ani jinjibila na fayyadama asirratti dhumarratti isin galchee kanaaf isa kana fayyadamni mataa keenya yookiin rifeensa keenya akkamitti akka dheereffachuu yookiin akkamitti akka kunuunsuu qabnu na wajjin turaa fi ilaalan isiniin jedha. Isa kana immoo liveraa iddaan dhiquu qabna haala qulqullaadhaan jechuudha. Daarii isaa yookiin immoo qoree isaa akkuma kanarraa baafnee isa cinaa irratti argisiisanis immoo badambiitti qulqulleessuu qabna. Kaarotiin akkuma argitan kun asitti dafee badambiitti bilchaatee jira jechuudha. Burcuqqoo meeqa bishaan akkamitti fayyadamna kan jedhu akka baay'ina rifeensa keessaniitiin fayyadamtanii rifeensi kiyya baay'ee haphii fi ofiixannaa waan ta'eef ana gana fayyadu na barbaachisu kenna baay'een godhe jechuudha. Akkuma kanammoo argisicha yookiin immoo liveraa akkatti qopheeffadheen jira isarraa qursee kana badambiitti dhiqee qulqulleessee sooftii yookiin immoo kiliiniksiidhaan cinaasaa hunduma isaan xaraga jechuudha. Kamarratti argitan caafii yookiin daarii daasirra kan jiru kuni mataa keenyatti nooyisisuu danda'a jechuudha. Infekshinii garaagaraa nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef badambiitti yookiin badambiitti qulqullina isaa eeguu qabna jechuudha. Hedduu qulqullina barbaada. Argisicha yookiin oliveeraa badambiitti qulqulleessuu qabna. Kan gama kanarraa bulee kan isitti agarsiisu asitti bishaan keessa godhe malee ani itti fuudheen dhiqee qulqulleessee fide jechuudha. Garuu isitti agarsiisu kan meeshaa xinnoo kanatti fayyadamee amma qulqulleessee fide jira. Akkamitti akka fayyadamu na duuba turaadha. Hundumti keessan immoo warroonni maabaddee eessa dhaqxeettanii na gaafattan hedduu na galatooman isiniin jedha. Kanaaf baduuf dhiifama ammaatti wajjumaan turra haala kanaan goggogsee jira. Kafedhaa fi gama qoyyootti irratti nan hojjedha jedhee yaada irratti isin hojjedhuu ta'e immoo buloo tokko bakka jirtanitti fayyaan haa ta'an isin jechuu barbaada. Viidiyoon kun maaf ta'a jedheen lakkisuu yaale jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ergan sirreessee yookiin immoo qulqulleeffadheen booda kan garaasaa keessa jiru nu fayyada waan ta'eef isa san akkamitti akka addaan baafnu walumaa naa ilaallu. Akkatti isa kana suutanii albeedhaan yookiin immoo billaa qabnu saniini afaan arabaatiin sigiin kan jedhu san addaan baafna jechuudha. Addaan baafnee garaasaa keessa cinaa gamaa gamanaa garuu hundumti keessanuyyuu seeraan qulqulleessa jechuudha. Qulqulleessuu waan akkuma nyaata qulqullinu barbaachisu rifeensi kun qaama keenya irra bu'aa waan ta'eef infekshinii nooyisisuu danda'a. Akkasumas immoo shifnetti jechuu danda'a. Haala adda addaatiin nu saaxiluu danda'a waan ta'eef hedduu qulqulleessan isin jechuu jaaladha. Asumarratti oliveericha kan argan akkasitti garaasaa keessaa baaseen booda argaa jirtanii nukkatti qulqullaa'ee garaasaa keessaa baasee jira haala qulqullaadhaani. Ana asirratti akkasiniif haala isinii mijaateen jechuudha. Ani asitti jinjibila fayyadamee asitti shunkurtiillee fayyadamuu dandeessan garuu ana rifeensa kootiif jinjibilli baay'ee tokko hedduu natti tola yookiin immoo baay'ee naaf mijata waan ta'eef naaf tasmaama kan jedhamu san isatti waan ta'eef isatti dabale jechuudha. Kaarotiin koo haala kanaan bilchaatee jira. Akka nu jalaa qal'ataa akka furdistanii hojjechuu barbaadan bishaan isaa san irraa xinneessuu dandeessan rakkoon qabu. Ani garuu hiriyaan koos hin jirti waan ta'eef nama lama fayyadamuu fi kanaaf nu jinjibila kiyyamuyyuu bishaan isaa qofan cuunfee fayyadamaa na ilaalan isiniin jedha. Haala adda addaatiin rifeensa keenya kunuunsuu dandeenya. Yaa dubaraaf yookiin shamara takkaa fi rifeensi faaya isheedha. Kanaaf faaya keenya san immoo haala garaagaraatiin sirreeffachuu dandeenya isiniin jechuu jaaladha. Hiriyoota kooyi kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Sinqeetuu fi haala kanaan hojjennan isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu hundumti keessan waan beektan waan ta'eef kan beeknu walii qooduuf malee haala akkasuma ulfaatu miti. Garuu waan isiniif as keessatti isinitti hin tolle hoo jiraate fayyadamaa kan isinii tole san fayyadamuu dandeessanii. Nama tokko walitti turuu danda'amu immoo muuzii firii tokko
firii tokkos gimmaasha akka rifeensa keessanitti lamas akka nama baay'ina mana keessanitti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkuma baay'inaatti fayyadamuu dandeessanii nu akka ittiin jalaan baay'inuu fi akka irraa hafee hin banne waan hin barbaanne haala nu goon hojjechaa jiranii isa kana hunduma isaatu walitti goonee kallaaxatti daakna jechuudha. Yookiin immoo maashiniitti naqnee maashiniidhaan daakna. Kanaaf haala kanaan muuziquu fayyadamee jira. Muuziquu erganitti fayyadamee kunuunsitti kallaaxaan dhiifamaa asirratti kallaaxaan koo viidiyoon baay'een seennee akkasumas hin argine. Kaarotii kootti dabalee jira. Kaarotii koo erganitti dabalee booda wannan qopheeffadhe sanitti naqaa. Erga sanii kallaaxicha walitti daayinuutti deemna jechuudha. Asumaan immoo laayikii, sabiskiraaybii, sheerii gochuu hin dagatinaadhaan jajjabeessan isiniin jedha. Yaadni tokko tokko kaayyoo qaba. Haalli gisee tokko haalli akka nu yaadne sanitti akka nu barbaannu sanitti nu deemuu danda'a dhabuu danda'a garuu immoo wannoon ta'uu fi wanna dhufu hundumaaf immoo waan eeyyama isaati waan ta'eef haalaan nu taanu yookiin haalaan nu mijoofne keessatti hundumaa kan nuti tiksee jiru kanaan nu ga'ee maqaan isaa ulfaatu ammaaltis immoo hundumaa biyya keenya nagaa nu godhee jaalala tokkummaa nu kennee biyya keenya nu haa galuu warra mana madaamii keessa jirtanii nagaan gara maatii keessatti sinaa galchuun isiniin jedha. Viidiyoo jalqaba irratti immoo bakka isiniin geessiniin hin jennee warroonni amantaa musliimaatti Iid Mubaarak kennee jirra. Osoo heektanii erga kan torbeen gahaa jira. Warri amantaa hordoftotas immoo haga baala haamsan bootti faasigaa bakka isiniin ga'e jechuun irraan taru waan ta'eef bagaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'ee yookiin akkasuma faasigaadhaan jechuudha. Asuma irratti immoo guyyaa 50 guyyaa gaarii guyyaa eebbifame akka nu ta'u akkasumas immoo kadhannaadhaan cimnee akka dhaabbannu guyyaa 50 nyaata jedhamee dhiifamaa ta'a waan ta'eef kadhannaa irraa fagaachuu hin qabnu jabaadhaan isin jechuu barbaada. Asumaanii hundumti keessanuu erga akkatti daakeen booda ammoo carqii kanaan cuufa jechuudha. Kan cuufummaaf nu barbaachisaa daakamee kan xixinnaate keessatti hafe sun akka rifeensa keenya keessatti hin hafnee fi rifeensa keenya isa yaasna jennee yoo fila akka rifeensi keessa nu jalaa buqqaan yookiin immoo filaa wajjin akka nu jalaa hin yaane fi as keessatti kan daakame xixinnaate hafu sun akkuma jiruun carqii kana keessatti hafa jechuudha. Carqicha kanaan yeroo hundaa fayyadama. Isa gisee baay'ee madaamonni tokko mataatti godhadhaadhaan kan fidanii yookaan rifeensa keessan dhoksuudhaaf kan fayyadamtanidhaan isan fayyadamee isa kan erganitti fayyadamee kan akkatti sirreessee bareechin boodammoyyuu isa kana zayitii yookiin immoo wantoota adda addaa fayyadamtaniitu waliin dibachuu dandeessan jechuudha. Rakkoon qaban haala kanaan bareechee kana dura isinitti agarsiise waan ta'eef akkatti dibadhee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Fuula tokko haala mijaa fi iddoo mijaa waan hin taaneef malee waan biraatiif miti viidiyoo dhiyoo kanarratti leexinnoo ishee agas hundaa miti ani jechuudha. Kanaaf akkatti ergan bareessee kana qulqulleesseen booda zayitiin yookiin immoo kan rifeensa kiyyaaf naa ta'u wanta mana keessatti fayyadamtanii zayituun ta'uu danda'a. Maal jedhama dhiifama kokonaatii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo amlaa zayitii ta'uu danda'a. Waan rifeensa keessaniif fayyadamtan argaa jirtan nu carqee irraa kan ba'e isa kana jechuudha. Inni kun rifeensa keenya keessa seenee yeroo miiccinee fillusanii rifeensa keenya keessaan ba'u waan ta'eef nuti kana fayyadamu amlaa zayitiidha jechuudha. Amlaan hedduu tokko baay'ee zayitii baay'ee gaariidha. Suuqii kamiyyuu yookiin immoo suupermaarkeetii kamittuu hin argamu jechuudha. Amlaanii warroonni manaa kan immoo biyyoota adda addaa keessatti warri mana madaamii alas warra hojjetan amlaa zayitiin iddoo hundattuu hin argama. Rifeensa namaatiif immoo baay'ee gaariidha. Warroonni hinduunii kan fayyadamanidha. Garuu anaaf baay'ee tokko natti mijaata. Shittaan isaa yookiin immoo fooliin isaa baay'ee tokko nama rabbasha. Isa san immoo balleessuudhaaf wantoota adda addaa fayyadamuu dandeessanii kan amma hin dhiqanna waan ta'eef rakkoon ta'u yeroo dhiqattan galgala daqiiqaa sa'a 2-3 waan bichaan tursiisan san caalaan tursiisuu sa'a 2 immoo dhiqattanii ganama viitaaminii yookiin zayitii adda addaa dibachuu dandeessanii. Akkasumas kokonaatis yeroo tokko fooliin isaa nama rabbasha. Jara sanittis immoo keessattuu zayituun yookiin immoo wiraa zayitii sanii kurkumii dhiifama kurkumiin jedha. Qurunfudii wajjin daffistanii walitti hidhanii foolii qurunfudii santu malee fooliin isaa kun shaffanaman isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf amma kana hiriyaa koofiin addaan qoodee jechuudha. San immoo mataan kun baay'ee xinnaa waan ta'eef isa fayyadama. Kan immoo hiriyaa kootii kan kennaa isheen beeree jirti waan ta'eef haala kanaaf fayyadamnan isiniin jedha. Tulee fayyadamaati ilaalaa yeroo tokko nu fayyadamta yeroo tokko biraatiin fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo waliin biraatiin gareetu nagaan naatu.